Salamtaan teessisnaa keessaa viidiyoo barnoota bilbilaatiin wal qabatu tokkoon gabaadee dhiyaatee jira. Barnoonni keenya kanarraatis yeroonii fi namni bilbila keenya akka carraan duraa fudhanii bilbilachuufis ta'e itti fayyadamuufis waan akka carraatee nama birattis dhiiftee deemuu ni danda'ama. Yeroo baay'ee bilbila kana namni harka wal jalaa godhuudhaan sagalee namaa miseejii namni si ergu akkasumas karaalee itti namni communicate waliif bilbilee waliin haasa'u haa godhuudhaan xalafuudhaan akka namni iccitiin namaa baatuuf akka information namaa fudhatee hara biraatti dabarsuuf waan nama saaxiluudha bilbileenii nama kana akkamitti akka firraa'inuu fi yoonii fi namni xalafee bilbila keenya xalafa jalaa akkamitti akka baafannuu fi akkamitti akka beeknuun qabadee dhiyaatee jira. Egaa gara viidiyootti seenuun dura warri asxaa YouTube subscribe godhuun jaalala keenya faaraa kan taatan subscribe akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin erguuf all notification irra godhadhaa jechaa maali hallattumaaniin gara viidiyootti isinii seenaa. Egaa jalqaba yeroonii fi namni haa godhuu fi godhuu dhaba chee godhuu barbaadde koodii ittiin fayyadamtu tokko jira. Koodiin kunis jalqaba star goota itti deemtee mallattoo masalaalaa goota itti aansuudhaan 67 godhuudhaan maal goota karaa masalaalaa deebitaa yoonii fi haak taatee jiraatte ni bilbiltamma koodii itti naqxan irratti erga bilbilteen booda maal goota erga bilbilteen boodatti koodii itti naqxe kun amma fakkeenyaaf kun haak ta'e jiru saniifuu waan haak ta'e jirreef all forwarded when busy not forward jechuu hundinuu saniifuu hundi isaa waan not forward yuuf haak hin taane yoonii fi islaanii fi haak ta'e jiraate bilbila call forwarding jee bilbila nama haak isin godhe san baasa. Saniifuu kun waan haak hin ta'iniif yoonii fi heesan haak ta'e call forward jee bilbila nama baase namni isaan haak isin godhe jira. Saniifuu siistama salphaatiin ofirraa kaasuun ni danda'ama. Maal gootanii mallattoo masalaalaa lama godhuudhaan nama haak isin godhe san ofirraa kaasuuf kallattumaan lakkoo isa nama sanii hin barbaachisu. Nama haak isin godhe beeynaan bilbila isaa yoon abbaa bilbila sanii barbaaduun hin barbaachisu. Information san dhageeffachaa waan tureef jechuudha. Saniifuu karaan itti remove irraa gootan maal gootanii mallattoo masalaalaa lama gootee 00 gulama bootee itti buutee lakkoo isa lama gootaa itti aansuudhaan mallattoo masalaalaatu ixaa kallattumaan simii haaksi jalaatee sanirra bilbiltaa gana badee call forwarding all irraayis successfully isin jee jira. Karaa salphaatiin irraayis ta'ee jira jechuun hundi isaa. Saniifuu karaa salphaatiin siistama kanaan bilbila keessan qulqulleeffadhaa haakii jalaa of eegaa iccitii keessan eeggadhaa jechaa waan nuti hawwataniif galatoomaa irraa viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagayaan turaa. Yeroo hunda viidiyoo keenyaaf like share comment godhuudhaan warri keessan nu dubbisuu barbaadaniif lakkoofsa bilbilaa keenyaa isiniif hin barreessa. Nagayaan turaa yeroo gaarii.